dhaggeeffattoota fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jechaa nageenyi keenya kan onarraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Guyyaadhaa akkuma beekamutti keessumaa baqattoonni Oromoo biyya Somaaliyaa keessan magaalaa Hargeysaa keessa jiran rakkoo hamaaf saaxilamaa jira jechuun guyyaadhaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti himanii jiran. Akka odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii dabarsanitti guyyaadhaa namoonni hedduun rakkoo hamaaf saaxilamoo biyya Somaaliyaa keessa jiran rakkoo hamaaf saaxilamaa jira jechuun Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti himani. Akka Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti himanitti guyyaa har'aa keessumaanii lammiilee Oromootii fi keessaan Itoophiyaan nurraa ka'uu qabdi jechuun yeroo ammaa kana mootummaan qaama mootummaatiin hacuucamanii keessumaa namoonni baqattummaan isaanii mirkanaa'ee fi kan hin mirkanaa'anis guutuun guututti walitti guuranii akka biyyatti dachaasaa jirantu himamaa jira. Kanumaafuu kana keessaa guyyaa har'aa nama karaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti dhiyeessinee sagantaa kanarratti keessumaa nu gaaffii deebii wajjin goonuu qabna. Isaan wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Yoyyaa baga dhuftan karaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti Riyaad jedhama. Mee uummata keenyaan wal baraa eessa jirtani? Ayyee galatoomaadha. Miidiyaa kanarratti nu afeeruu keessaniif hedduu takka isin galateeffa. Dhugaadha. Biyyi nuti jirru biyya Soomaalii keessa rakkoon as keessatti deemaa jirtu rakkoo haalaan hammaataa ta'eef kan Oromoon keessatti gadadoo keessa jirtu uummanni Oromoodha, hawaasni Oromoodha kan Hargeysaa keessa jiru. Kanaafuu jiruu fi jireenya wallaalaniiti akkaataatti jira wallaalanii as keessatti namni dhaba'aa jira. Gabbaanii dalagachuu hin danda'anii mana keessa ol garagalaniiti taa'aa jiranii. Kan gabbahe makiinaa darbaniiti as gara Wacaalee geessaa jiran. Kanaaf wanni kun yoo akkan kan itti fufuu ta'e fuulduraaf maaltu nu eeggataa waan jedhamu takka jedhamaan tana wanni gara miidiyaa teknooloojiitti dhufnee akka ta'e uummata keenyaaf sagalee. Keessumaanii maaliidha rakkoon waan kanaa yookiin bu'uurri kun maalirraa ka'e? Keessumaanuu akkuma ammaa dubbachaa jirtuu fi viidiyoolee garagaraa kan ammaa kana argaa jirru irratti uummata guututti walitti qabanii hedduu dalagaa irraas walitti guuranii akka deemanii jiranii kan mul'atu. Sababni kanaa hoo maalidha? Wanti bu'uura ta'ee yookiin uummanni kun nurraa ka'uu qaba jedhanii fi maalidha? Hawaasa moo mootummaatu waan kana raawwachaa jira? Akkuma beekamutti sababni isaa hawaasaa miti mootummaadha. Waan kana hojjechaa jiru jecha shira kana. Hawaasni osoo ni fisikkaa'e namni tokko as keessatti nafu amma kan dhokatee jira kan karaa rabba'ee qabanii akkasumas UNHCRs waan uummata keenyaa godhu jirtu takkallee hin qabdu jecha qawwee qabatniiti bakka silaa gartee qaamni UNHCR jiru san dura tattaa'aa jiranii namni achi dhaqeetis iyyachuu hin danda'u jechaadha. UNHCR dura waraqaa osoo qabuuti kan hidhamee asii biyyatti ol darbamaa jiru namni maalirraa kun ta'e mee kanaaf nama gartee as keessa jiru kan as keessatti waraqaa tana qabu isinii dhiyeessina dhaggeeffattii gaarii isiniin jenna an akkasumaan irraa ba'a. Ayyee galatoomii ulfaadhuu yaada nuu kenniteefi. Yoyyaa sumaanuu mee itti fufaa yaada keessan waan naannoo ammaa kana magaalaa Hargeysaa keessa jiru haalli ammaa kana ilmaan Oromootii fi keessumaan lammiilee Itoophiyaa biyya san keessa jirani haalli keessa jirtan maal fakkaatame asumaanii hawaasa keenyaan gurraan ga'a? Ayyee galatoomaa guddoo ulfaadhaa miidiyaa kanarratti nu afeertanii yaada keenya rakkina sunaanti baachuu isaniif baay'ee isin galatoomfannaa sumatti jaalala uummata Oromoo biraa taatuun isin jaa. Hayyagaa rakkoon akkuma beekamutti jechuudha Somaalilaanti keessatti baay'ee baqataan Somaalilaanti jiru dararaan sanis sababa tokko malee jechuudha yakka tokko maleedha ilmaan Oromoo isaa qaqqabanii kaan uleedhaan tuman kaan dhiira teenya yookaan miilatti salata harkattis kaa'anii makiinatti darbachuudhaan gama Itoophiyaadhaa darbatamaa jira jechuudha. Kanaaf namni tokko baqataa ta'ee eega biyya takkatti baqates baqattummaa
biyyummaa isaa saniin akka nama tokkotti silaa kabajamee jiraachuu qaba. Kabaja kanarraa fuudhaniiti yakka tokko malee osoo yakka tokkollee hin hojjetin baqataa waa takka gabbee waan hojjete hin qabu. Rakkoo tokko malee biyya keenya keessa gabbaatanii dalagachuu hin dandeessanii maaliif gabbaatanii dalagattanii namni keenya dalagaa dhabee jira midhaanni dalagatanii maalii jedhaniititi ilmaan Oromoo bakka jirutti bakka isaan bobba'anii takka waa bitatu gabbaanitti qabanii makiina darbatanii yookaan cafaquu yoo isaan waraqaa sana akkasiisan waraqaa harkaa jiran siitu biyya nu wajjiin qaba. Waraqaa biyya teenya nu wajji qabdi jechuudhaan waraqaa harkaa jiranii makiina darbatamanii cafaqamanii harka sansalata haaliilattis ta'anii makiina darbatamanii daangaa Itoophiyaatti yookaan darbataman bakka geeffamu beekamu jechuudha. Nama torba ilaalmaa dhabameetu jira. Oduun isaa dhabamee jira bakka tanatanii kan dhabameetu jira jechuudha. Kanaafi haati ilmoo irraa fudhatamtee akkuma gabbaateen ilmoo mana keessa daftee haati darbatamtee bakka tana jirti namni beeku hin jiru. Ilmoo ollaan harkaa qabuutu jira jechuudha. Abbaanis akkasumatti akkuma beekan ilmoo irraa kan darbamee bakka tana jiraatu hin beekamneetu jira jechuudha. Mee waan kanarratti dhaabbanni UNHCR yookiin uummanni keessumaanuu UNHCR jala jiraatan warroonni waraqaa qabanis ammaa kana qabamanii karaa Itoophiyaatti darbamaa jiran yookiin bootaan isaan buufaman hin beekamne jechaa jirtani. Hanga ammaa immoo dhaabbanni UNHCR waan kana waan oduu qabu yookiin ammoo waan beeku qabamoo hin qabu? Waan beeksistan qabdu? Darbatamaa jiru harka jiranii jechuudha. Hamma isa Somaalilaandi keessaan bahinitti immigireeshinii jala dhaqanii nama tokko hambaasan agarree jirra. Garuu uummanni qaamni biyya tanaa jechuu qaamni mootummaa Somaalilaandi yeroo ammaa kanatti akka UNHCR dafee dhaqqabee uummata talaa yookaan waraqaa beekumtii harkaa qabu kan harkaa hin fudhanne toosuma arreebamni arruma dabarsanii jechuudha osoo immigireeshinii geessine yookaan mana hidhaa osoo hin geessine akkuma waliin qabanii toosii darbaa jiranii jechuudha. UNHCR dhaqqabuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf qaamni UNHCR illee gabaabumatti jala deemee qaamaa qalbiidhaan waa'ee baqataa kana ilaalaa ni jira jee hin yaadu jechuudha. Maaliif qaama mootummaatii wajjin hatattamaan osoo waa'ee baqataa kanarraa dhaqee kan gaafatu ta'e wayii baraa takka ammoo dararaa baqataa jiru kana ni furama jee yaadaa jechuudha. Kanaaf ammallee furmaanni isaan godhan tokkollee hin jiru baqataan baatii lama guutuu dararamaa jechuudha Somaalilaandi keessatti. Mee waan kana keessatti qaamni mootummaa yookiin ammoo qoonsilaan biyya san keessa jiru keessumaa magaalaa Hargeysaa keessa jiru hagardhaatti lammiilee isaanii karakkachaa jiru biyya san keessatti. Kanaafuu waan fala godhe yookiin dhufee waan isin dubbise hoo qabaa akka qoonsilaa Sumaalee keessumaa magaalaa Hargeysaa keessa jirutti? Akka bifa uummataatti moo uummata Somaalilaanditti? Akka qoonsilaa Itoophiyaa yookiin magaalaa Hargeysaa keessa jirutti uummata Itoophiyaa kan amma kana baatii lamaaf rakkachaa jira jettan kana dhufee waan isin dubbise qabaa? Waa takkallee hambaasiin dirmatee waa'ee kanarraa dubbate tokkollee hin jiruun agarre. Hambaasii nu bira dhaabbatte takka nagarree jechuudha. Ilmaan Oromoo iyyataa jiranii nu rakkabaa yoo hambaasiin jiraatullee akka nu rakkabtu ni barbaadanii garuu hambaasiin waan kana quba qabanii kan dirmatanii waa'ee kana dubbatan takkallee qabanii jechuudha. Osoo dubbatanii jiraatanii ilmaan Oromoo waliin qabanii toosiidhaan cafaa waraqaarraa ciraa silaa akkasitti darbatamanii jechuudha. Osoo waan hambaasiin hubatu taate. Waan kanarratti mee waan addaan isin baasuu qabdan keessaa namni tokko hanga ammaatti badii tokko osoo hin raawwatin kana dura daa'ima wayituu bade jedhanii yookiin ammoo hoggaa kana dura daa'ima tokko Itoophiyaan fudhatte yookiin ammoo manni Oromoo dhosse jechuun fakkeenyummaa kaasaniin miidhaa garaagaraa geessaa turani. Kun ammoo waan saniinis kan waliin qabannee fi yookiin miidhaan tokkos kan hanga ammaa hin ga'inidha kan ammaa kana nu kaastan. Mee ammootu rakkoo kana uummata Oromootiifoo akkamitti ibsitan? Uummanni Oromootiifoo maal jettanii dhaamsiisin karaa xumuraatti qabdanii? Uummata Oromootiif nuti dhaamsi nuti qabnu yeroo ammaa kana keessatti gadodoon biyya namaati. Fakkeenyaaf ammoo uummanni Oromoodhaa kana jirraa baqatee gaddeemu faatu jira rakkoo adda addaatu biyyarraa baasa ta'a. Kanaaf rakkoo biyyarraa nama baaftu san abbaatu beeka malee rakkoo tana ibsuun rakkisaadha jechuudha. Kanaaf biyyarraa hin bayinaan isin taatu rakkoon isarraa biyyarraa isa baasuun mala.
inni nan dhaamuuf biyyi namaa biyyuma namaati. Biyya teessan irratti tu'aa malee biyya namaatti gaddeemtanii gadadoo addaa yookaan gabrummaa addaa hin mudatina. Gabrummaa sirra jirtuu fi gadadoo sirra jirtu biyyuma teetti irratti fixadhuun jaan gabaabummattu'an. Okey, galatooma ulfaadhaati. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknoolojii akkuma argaa jirtan akkuma dhagahaa jirtan kanatti keessumaa magaalaa Sumaalee magaalaa Hargeysaa keessatti uummanni Oromoo rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii kan dubbachaa jiran kuma viidiyoolee garaagaraatiin dabalamee kan isiniin gahaa jiru kanatti keessumaa lammiilee Oromoo yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa jechuun walitti qabanii mootummaadhaan yookiin qaamni mootummaa guuree osoo immigireeshina yookiin immoo mana hidhaa tokko hin geessin fuudhanii akka kara Itoophiyaa yookiin magaalaa Wacaaleetti akka naqaa jiran kan dubbachaa jiran. Sababni kuniif ammoo namoota UNHCR yookiin baqattummaan mirkanaa'ee fi kan mirkanaa'in akkuma waraqaa isaanii argaa jirtan kanatti hedduu isaanii dararaa hamaaf saaxilaa jiranii jedhan. Lammiileen keessumaaniyyuu biyya Sumaaleelaandii magaalaa Hargeysaa keessa jiran. Kanaafuu uummanni Oromoo kan biyya keessa jiruu fi kan biyya alaa jirus sagalee akka nu taatanii fi namoonni keenya haati ilmoo irraa dhabamuu fi abbaan ilmoo dhiisee bakka inni bu'ee dhabuu isaattu kan ammaa kan nama gaddisiisu jedhani. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo biyya ormaa keessa jirtan keessumaanuu biyya Itoophiyaa fi kallattiilee garaagaraatiin biyya keessanii bahuuf deemtan biyya keessaniif jiraadhaa gadadoo biyya ormaatiif hin deeminaa jechuun dhaamsa isaanii kan xumuraati. Mee kanumaanii carraa xumuraatti dhaamsa uummata Oromootiif akkuma kana mootummaa Itoophiyaatiif qabdan asumaan carraa isinii kenna carraa gabaabaa. Hayya galatoomi guddaa ulfaadhu jaala keenya guddaa carraa gabaabumatti jechuun mootummaa Itoophiyaatiif ani wanni dhaamsa qabu akka nama tokkootti nama sabaa sablammootaaf dhaabbate yoo taate gararaa ilmaan Itoophiyaadha yookaan akka nama tokkootti jechuun lammi Itoophiyaa eega jaametti sabaa sablammoonni hundi wal qixxummaa qaba waan ta'eef gararaa ilmi namaa yookaan lammiin Itoophiyaa biyya namaa keessa rakkachaa jirtu gabbahee dubbachuu dhabuun isaa baay'ee maalirraa akka ta'e nuu galuu dhabee jira. Maaliif hin dubbanne lammii Itoophiyaa kanaaf gabbee guyya tokkollee rakkoontu maalii jee maaliif rakkoo uummata Oromoodha yookaan rakkoo lammii Itoophiyaa kana gabbee maaf dubbachuu dadhabee. Kanaafi ani dhaamsin isaa qabu akka nama tokkootti sabaa sablammiidhaaf yookaan dhaabbattee jiraattu taate sabaa sablammoota Itoophiyaa kan biyya namaa keessa rakkachaa jiru gabbahee irraa rakkoo furuu akka danda'u taate rakkoo irraa haa furuun jaana. Hayyee galatooma ulfaadhaa asumaanii hanga ammaattiin wajjin turtii godhuu keessaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Ulfaadhaa galatooma. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknoolojii sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Sagantaa biraa kan hafeen keessumaaniyyuu lammiilee Oromoo biyya Sumaaleelaandii magaalaa Hargeysaa keessatti dararamaa jiranii fi sagalee haa taanu jechuun asumaanii kan Oromiyaa Miidiyaa Teknoolojiin sagalee isiniif kennuuf haala tartiiboo fi yeroo ammaa kana biyyattii san keessatti gadadoo hamaaf biyyarraa bahanii biyya ormaatittis jiraachuu dadhabnee jirra. Gaafa baqattummaan biyya ormaa keessatti siinuu mirkanaa'u siinuti ammas dararaan nurraa dhaabbataa hin jiru. Biyya ormaa keessattis jiraachuu hin dandeenye gadadoon nurraa dhaabbachaa hin jirtu jechuun dhaamsa isaanii kan xumuranis yoo ta'u akkuma kanaan qaama mootummaa fi qaama miti mootummaa biyyattii san dhaabbate yookiin immoo biyya Itoophiyaa kana bulchuuf ammoo lammiilee kee kan biyya ormaa jiranii fi keessumaanuu sagalee qoonsilaa akka hanuu ta'uu barbaanna jechuun dhaamsa isaanii xumuraati. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknoolojii sagantaa keenya kanumaan goolabnaa sagantaa biraa wajjin